Sabti waarii booda sa'a 8 irraa jalqabee qophii simboo turban kanaa. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya amma kan irratti argamnu sagantaa keessummaa keenyaati. Gaafa barnoota barattoota kutaa torbaa barattoota gara duddubbee kanaan ture. Sagantaa keessummaa keenya guyyaa har'aati nama gama hedduudhaan hawaasa tajaajilaa jiruu fi nama ogummaa fayyaa irratti akkasuma immoo bakka bu'aa paarlaamaa bakka bu'aa uummataa kan ta'e Dr. Abdul Samad Hussein guyyaa har'aa keessummaa keenya godhannee stuudiyoo keenyatti affeerannee jirra. Seenaa hojjaa Itoophiyaa keessatti ambulaansii Arafaa deemee iddoo Minaa deemee hin beeku. Yeroo takkaan gara barataa cimaatitti gara fuulduraatti dhufuudhaaf iccitiin addaa wayii hin jira. Barataa cimaa ta'uudhaaf ammoo iccitiin addaa wayii maaltu? Jijjiiramni teekinooloojii waggaa 10 as biyya kana keessatti dhalate. Mee dhaloonni kun waa barachuu irratti abdii akkamii qaba? Dhugumattuu aannan rakkadhaan ture. Kan kooti moo kan koomiti jecha. Qabxiin naaf dhufe moo natti dhufe? Naaf dhufe moo natti dhufe tan gala. Sabtii sa'a 8 irraa jalqabee qophiiwwan mimmiidhagoo kanneenii fi kanneen biroo dabalatee TV Mimbarii fi toora YouTube Miilaan Miidiyaa irratti nu eeggadha.